Hayyee harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo nagaantii bakka jirtanutti isin haa geessu. Har'aan tana wanta barnoota baay'ee takka gaafii ijoolleen Oromoo hedduun gaafii na gaafatan takka gama Feesbuukii kanaaf dhiyeesse jechuudha. Gaafileen keessan inni irra guddaan gaafileen namoonni baay'een na gaafatan garuu YouTube chaanaaliitii irra jira jechuudha. YouTube chaanaaliitii sanyii mootii jechuudhaan YouTube keessan seenaati. Sanyii mootii jechuudhaan barreessaa eeguu isiniif dhufe subscribe tuqadhaa. Barnoota baay'ee na gaafatan deebii isaa achirraa argattanii gaafii isin na gaafattan kan irraa hin hojjetin xiqqaadha. Iddoo hojjedheetan chaanaaliitii irraa qaba. Garuu namoonni subscribe godhanii na daawwatan xiqqoodha. Kanaaf subscribe gochuun dagatinaa sanyii mootii YouTube jechuudha. Har'a barnoonni har'aadha namoonni baay'een akkaawuntii babbananne akkaawuntii maqaa Feesbuukiitiin babbananne akka itti cufnu wallaalle akkamittiin akkaawuntii kana seerchii irraa dhabamsiisuu dandeenya. Akkaawuntii maqaa keenyaan baname kana akkaawuntii amma fakkeenyaa fi maqaan tiyya sanyii mootii yoo ta'e maqaa tiyyaan akkaawuntiin baay'een baname yoo jiraate isan fedhu dhiisee isan hin feene san akkamittiin haakar godhee akka inni badu godha isa jedhu laalla. Turtii gaarii na wajjin godhaan isiniin jedha. Sirriitti viidiyoo kana daawwadhaati. Irraa abdiin qaba akka isin irraa barattanu yeroo gaarii viidiyoo wajjiniin.